waggaatti namni umuriin isaa hojiidhaaf ga'e yookaan immoo namni barnoota xumuree gabaa hojii yookaan leebar maarkeetii keessa seenuuf humni dinagdeen keenya carraa hojii uumuu waliin madaalu ture. Inni kun immoo maal fidee galiin uummataa akka haga barbaadamu akka hin guddanne isa godhe jechaadha. Because namni carraa hojii bifa sanaan hin argatu taanaan galiin isaas murtaa'aadha jechaadha. Dubbiin sila dubbadhu wajjin walitti hidhata jechaadha kun. Galiin uummataa haguma gatiin shaqaxaa yookaan immoo qaala'insi gatii ol ka'aa deemu madaalaan ol duukan deemu taanaan qaala'insi jireenyaa biyya keessatti yookaan immoo cost of living ka jennu humni bituu maallaqaas hagasuma sanatti dadhabaatiiti dhufe jechaadha. So inni guddaan isa kana booda akka furmaataatti guddina fedhiidhaaf dhiyeessii gidduu madaalli dhabuu kana akkamiin sirreessuudhaaf itti adeemamaa jira ka jedhu irraa tuttuquuf yaala. Sababni inni lammaffaa waa'ee gabaadhaa wajjin wal qabateeti. Oomishumti jiru immoo haga barbaadametti fayyadamaa bira qaqqabsiifameeraa kan jedhu kana sirriitti irraa ilaaluun barbaachisaadha. Waa'ee sirna gabaa immoo gaafa irraa haasofnu bifa adda addaadhaan tuqama yeroo garaagaraatti. Saayinsiinis akkuma sanaan kaa inni jalqabaa sirna gabaa nuti qabnu ilaalu. Sirni gabaa kun immoo keessumaa the regulatory power of the state mootummaan hagam tokko gabaa to'achuudhaaf humna qabaa sirnaa fi imaammata jabaa ijaarrateeti qabaa. Kun immoo odeeffannoodhaa wajjin wal qabata. Hagam tokkoti taateewwan gabaa keessatti ta'an qaamni mootummaa kun immoo qaamni gabaa to'atu garaagaraa qaamonni baankii faas ta'uu danda'u financial institutions hagam tokko walitti hidhataniiti jiru kan jedhu irratti biyyi keenya baay'ee sirna gabaa dadhabaatiidha kan isheen qabdu. Kanaafitidha rifoormii kana keessatti illee kana ammayyeessuudhaa qabna jedhamee akka kallattii tokkotti irra deemamaa jira jechuudha. Kana booda sittiin dhufa inni kun garuu baay'ee murteessaa ta'uusaa irraa hubachuun barbaachisaa jaa'eef kaasa. Kan biraan sana wajjin wal qabatee kan dhufu bu'uuraalee gabaati yookaan immoo cancala gabaa የገበያ ሰንሰለት ka jedhamu jechaadha. Maal jechuudha cancala gabaa jechuun oomishaadhaaf itti fayyadamamaa gidduu distaansiin jiru yookaan immoo fageenyi jiru hagami ka jedhu jechaadha. Wanni nuti har'a barana qonna irratti oomishnu saffisa kamiiniti gabaa dhufa yookaan immoo cancala gabaa akkamii keessatti ce'ee dhufa ka jedhu kana yoo ta'e ilaalle bu'uuraaleen gabaas haga sana babal'atanii jiran Itoophiyaa keessa gabaan kun immoo sadarkaa magaalotaa irrattis ilaalamuu danda'a. Sadarkaa magaalota gara baadiyyoota gara magaalaatti dhufaa jiran irrattis bu'uuraaleen gabaa market centers ka jennu kun jechuudha. Hagam tokko babal'atanii isa oomishuuf carraa uumanii ka jedhu cancala gabaa kana keessatti immoo sun dhibuu isaarraati isa oomishuuf isa fayyadamu jiru daldaaltonni baay'achuunis gatii irratti yookaan immoo qaala'insa gatii irratti baay'ee dhiibbaa guddaa tokko waan qabuuf inni kunis rakkoo hamaa biyya kana irratti kan qaqqabsiisu jechaadha. Akka sababa tokkootti sirna gabaa wajjin kaafamee ilaalamuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan yeroo baay'ee namni sirraan haasofne keessumaa amala diinagdee biyya Itoophiyaa kana wajjin wal qabatee amala gabaati. The market behavior. Gabaan keenya gabaa amalli isaa beekamaa miti. Kanaafitidha mootummaadhaaf illee reguleet gochuudhaaf to'achuudhaaf haga tokko kan inni rakkisu. Amma biyyoota guddatan yoo fudhanne ilaalle inni fayyadamuuf inni dhiyeessu gabaa keessatti murtoo isaan murteessan gatii gabaatidha kan inni determine godhu yookaan immoo murteessu. Biyya keenya keessatti amalli akkasii hin jiru. Amalli gabaa irratti gatii gabaa yookaan immoo gatii shaqaxaa murteessu kun beekamaati miti. Yeroo adda addaan dhageessu miidiyaa gubbaa irra daldaaltonni halkanuma tokkotti ka'anii gabaa gatii gabaa wanna kaleessa birrii 100 bitamu 200 300 yeroo isaan galchantu jira jechuudha. Inni kun amma amala gabaadhaa wajjin yookaan market behavior wajjin waan deemu jechuudha. Structuralis immoo kan amman sila jedhu dhiyeessiidhaa wajjin waan wal qabate miti jaateef inni kun sirriitti irraa ilaalamuudhaa qaba. Baay'ee tokkoti dinagdeen Itoophiyaa kun amalli isaa amala peculiar saayinsiidhaan illee yeroo tokko tokko justify gochuun imaammataan illee sirreessuun kan inni namatti cimuuf tokko isa kana jechaadha. Isa daldaaluuf isa oomishu qofaa kun miti kun immoo inni fayyadamu illee the consumers. Konsumeroonni hagam tokkoti amalli seeviingii isaanii amalli immoo gaafa gatiin tokko ol ba'u haala jiruuf jireenyaa isaanii keessatti life style isaanii wajjin godhatanii gabaa keessatti yookaan immoo gabaa keessatti exactly maatiin yookaan immoo namni hagam tokko interact godha ka jedhu kana sirriitti irraa ilaaluun barbaachisaa jaateef sirna gabaadhaaf cancala gabaa kana wajjin wal qabatee rakkoon biyya kanarra jiru hammallee baay'ee sodaachisaadhaaf gara fuula duraatti ganaa hojii baay'een hojjetamuudhaa qabu waan ta'eefin akkasiin irraa kaasa.
Inni sadaffaan waa'ee gabaa addunyaati. Gabaan addunyaa kun Itoophiyaan filannoodhaan utuu hin taane dirqamtee gabaa addunyaa irratti maxxantuudha. Kun immoo Itoophiyaa qofa utuu hin taane biyyoota Afrikaa yookaan immoo biyyoota guddina diinagdee sadarkaa Itoophiyaan irra jirtu wajjin kan wal qixu jechaadha. Wanni nuti imaammataanis tarsiimoodhaanis amala biyya keessaa sirreessuudhaanis sirreessuu hin dandeenye waan alarraa nutti dhufu jechaadha. Innis maali waggaa lamaan sadan darban kana yoo sirriitti irraa hubattan haalli gabaa addunyaa hedduu tokkotti guddataati jira. Inni kun immoo kallattiidhaanis alkallattiidhaanis gara biyya keenyaatti yeroo inni galu yookaan immoo yeroo inni imported ta'u jira jechaadha. Imported inflation ka jennu. Inni kun immoo maali wajjin wal qabatee jira. Ammayyuu nuti humni oomishaa keenya, humni oomishtummaa keenya dadhabaa waan ta'eef fedhii uumamu kana, fedhii biyya keessatti uumame kana haga tokko dandamachuudhaaf shaqaxoota garaagaraa biyya alaarraa binneetitti galchine jechaadha. So hadaduma gatiin sun ol ka'aa dhufu wanni sun biyya alaadhaa bitamee biyya keessatti yeroo dhufe gabaa keessa seenu gatiinsaa haguma sana ol ka'aa jechaadha. Shaqaxoota bu'uuraa warra jennu strategic commodities kan jedhaman warra akka boba'aa, qamadii, zayitii, sukkaara, xaa'oo amma gatii kana yoo fudhattanii ilaaltan waggaa lamaan sadan darban kana keessa hedduu tokkodha kan isaan guddatan jechaadha. Sanuma wajjinis immoo ol qabatee sharafni biyya alaa nuti qabnu gatiin isaas ta'e baay'inni nuti qabnu murtaa'aa waan ta'eef inni kun kallattiidhaan gabaa tasgabbeessuu irratti dhiibbaa guddaati qaba waan ta'eef gabaan addunyaanis akka sanatti akka sababa guddaatti irraa ilaalamuu danda'a jechuudha. Inni arfaffaadhaaf inni ijoon waa'ee bulchiinsa maakiroo ikoonomiiti. Bulchiinsa maakiroo ikoonomii ijoo wal qabatee waan lamarraan xiqqoo ishee tuqee darba. Inni dura imaammata maallaqaa monetary policy akkasumas immoo imaammata faayinaansii mootummaa fiscal policy and public finance ka jennu jechaadha. Warreen kunis kallattiidhaan kan hin sila jedhu waa'ee fedhiidhaa fi dhiyeessiidhaa wajjin wal qabatee rakkoo hamaa jiru jechaadha. Wanni guddaan beekuudhaa qabnu kanaan dura sila maaliin jedhee guddinni guddaan biyya kana keessatti dhufe investimentii mootummaan godhuuni. Mootummaan kun maallaqa kana eessaa fuudheetiti investi gochaati ture. Galiin mootummaa ammayyuu sadarkaa Afrikaatti yoo ilaalle kan biyya Itoophiyaa gadaanaadha baay'ee. Diinagdee keenya wajjin wal bira qabne yoo ilaalle sadarkaa Afrikaatti dhibbantaa gara 17-18dha. Mootummaan galii ka funaanu diinagdee irraa. Ka keenya gara parsantii 5-6ti. Baay'ee tokko gadaanaadha. So galiin mootummaa murtaa'aadha. Fedhiin investimentii isaatii immoo akka malee ol ka'eera. So budget imbalaansii kana yookaan immoo hanqina bajetaa kana mootummaan akkamiin itti adeemaa ture ka jedhu kan kallattiidhaan monetary policy yookaan immoo imaammata maallaqaa wajjin wal qabate jecha kallattiidhaan direct transfer ka jedhamu maallaqa dheedhii karaa National Bank of Ethiopia gara fiiskaaliitti yookaan immoo gara treasurytti dhangalaasuun kun maal fide guddinni maallaqa dheedhii gabaa keessa seenuu guddina oomishaaf oomishtummaadhaa wajjin wal madaalaatiin ture jecha. Inni kun immoo maal godha? Akka maleetitti ikoonomii kana overheat akka inni isa godhu godha. Maallaqni gabaa keessa jira. Maallaqni kun garuu harka warra bituurra hin jiru. Harka maatii galaa hin jiru. Galiin isaanii ol guddataa hin jiru. Jennee sila oomishaaf oomishtummaadhaa wajjinis wal qabatee waan hin jirreef inni kun maal godha? Aggregate demand ka jennu sanatti overheat godha. Isa booda gama sanaan rakkoon dhufu guddaadha jechaadha. Maallaqni kunis baay'eensaa bu'uuraalee misoomaa babal'isuu keessumaa amma sila kaniin jedhe waa'ee shaqaxoota bu'uuraa biyya alaatii fiduu kana jechaadha. Maallaqni dheedhiin kun waan kanarra oola jaateef inni kunis immoo akka maleetiti gatii gabaa tasgabbeessuu dhabuu irratti dhiibbaa guddaatiti argamsiise jechuudha. So arfan kana ergan tuqeeti furmaanni rakkoo kanaa maali? Mootummaan maal gochaa jira? Maal gochaati ture? Maal gochaati jira ka jedhu haga tokko irraa tuttuquuf yaala. Waan sadii qofa irratti xiyyeeffadheen irraa dubbadha. Inni jalqabaa akkuma inni sila jedhe bu'uuraan waa'ee oomishaaf oomishtummaa guddisuudhaaf wajjin wal qabatee hojiin kun hojii guddaa ammallee Itoophiyaa gara fuula duraatti even sirna dinagdee kana gaggeessuu irratti wanna guddaa nu eeggatu jechaadha. Keessumaa consumer price index kan oomisha qonnaadhaaf indastiriidhaaf wajjin wal qabeen waa tokko dubbachuudhaaf yaada. Mootummaan sana hambisuudhaaf rakkoo sana hambisuudhaaf maal gochaati jira ka jedhu jechuudha. Qonna laalchisee ammayyuu imaammanni diinagdee yookaan misoomaa biyya keenyaa qonni bu'uura tiraansfoormeeshinii ta'uusaa mamiin hin jiru.
ce'umsa gara industrializationidhaafitis hojiin guddaa qonna irratti hojjetamuudha qaba ka jedhu sadarkaa poolisiitti yookaan sadarkaa imaammataatti qabatameeti jira jechaadha. Xiyyeeffannoo oomishaa immoo ilaal midhaan fedhii biyya keessatti uumame kana tajaajiluudhaaf midhaan sirriitti oomishuu qabna. The cereals yookaan immoo the grain production ka jennu fuduraadhaaf kuduraa akkasumas horsiisa horii livestock irratti hojiin guddaan hojjetamuu qaba jedhamee bifa sanaan itti adeemamaa jira jechuudha. Qabatamaan wanni lafa irratti ta'aa jiru wanni guddaan kanaan dura akkuma beekamu qonni keenya waggaatti al tokko rooba eegneetidha ka goonne jechaadha. Qonni keenya inni guddaan achirraatti dhufu almost 98% waggaa keessatti annual agricultural production qonna nuti ganna goonurraatidha yookaan immoo rooba eegnee goonurraati ka dhufu jechaadha. Waggaa lamaan sadan kana akkuma karaa adda addaa dhageessan qonna qofarratti hirkachuudhaan rooba qofarratti hirkachuudhaan qonna keenya gaggeessuudhaan qabnu jaateef qonna bonaallee babal'isuudhaan qabna. Waggaatti 2-3 oomishuu danda'uudhaan qabna. Lafti kun ji'uma sadan arfanii yeroo bokkaa malee yeroo kaan akkasumatti ta'a jaateef jallisii fayyadamuudhaan jallisiin kun immoo jallisii warra gurguddaa qofatu hin taane jallisii xixiqqaadhaaf giddu galeessa fayyadamuudhaan waggaatti 2-3 oomishuu danda'uudhaan qabna kan jedhuun bona amma qonni bonaa nuti jalqabnee akka mootummaa jalqabneetti jiru baay'ee bu'aa gaarii argamsiisaa jira. Mootummaan waanuma xiqqoo gochuudhaan bu'aa guddaa argachuun danda'ameeti jira. Lafni amna hektaara 1,200 lakkaa'aman hedduun gara oomishaatitti seenaa jiru. Achumaanis sanaa wajjin wal qabatee midhaan amma sila dubbadhu keessumaa warreen akka qamadii fuduraaf kuduraa ilaalchise bonallee bifa sanaan oomishuudhaan hojiin guddaan itti adeemamaati jira jechaadha. Inni kun waan bu'uuraati. Isa kanarratti jabeessanii hojjechuu. Kana immoo gochuudhaaf of course mootummaan galtee qonnaa sirriitti adda baafatee gargaaruudhaaf akka jedhuudhaanis hojiin guddaan hojjetamaati jira. Inni guddaan yeroo baay'ee gadaantummaa oomisha qonnaadhaaf wajjin qabatee ka'u waa'ee bulchiinsa lafa qonnaa ilaalchiseeti. Inni kunis immoo bifa kilaasteraayizeeshiniidhaan akkasumas immoo kaadaastarii itti tolchuudhaan qotee bulaan lafarratti abbummaan isaa akka beekamu gochuu irratti hojii guddaatu hojjetamaati jira. Inni kunis immoo bifa kilaasteraayizeeshiniidhaan lafti qonnaa nuti hektaara 2-3 ciccitee oomishamu walitti dhufuudhaan hektaara hedduu gara oomishaatti galchisiisuun danda'amaati jira. Kan biraan immoo maashinoota qonnaa adda addaa dhiyeessuu ammas keessumaa sadarkaa Oromiyaatti yoo ilaaltan waggaa 2-3 kana yeroo hedduu nuti biyya Itoophiyaa keessatti qonnaa imaammanni diinagdee keenya qonna bu'uura godhata jennaa garuu immoo imaammata keenya tokko tokko ilaaltan amma galtee nama maashinaroota kana biyya alaarraa galchinu qaraxni yookaan immoo diitiin warra kana irratti godhamu guddaa ture. Waggaa 2-3 kana amma warra kana fooyyeessuudhaan maashinoonni tiraaktaroonni kombaayinaroonni adda addaa akkasumas immoo qonnaa wajjin wal qabatanii maashinaroonni adda addaa jiran qotee bulaa bira akka ga'an keessumaa akka sadarkaa Oromiyaatti hojiin guddaan hojjetamaatiti jira. Even industiroota yookaan immoo industiroota maashinarii kana oomishan illee babal'isuu irratti hojii guddaatu hojjetame qotee bulaa biraan gagga'amuutu danda'amaa jira jechuudha. Inni kun bu'uura warra oomishaaf oomishtummaa qonnaa guddisuu irratti. Inni biraan immoo waa'ee liqa qonnaadhaa wajjin wal qabateeti.